Afrikaa kibbaatti hokkara uumameen wal qabatee namoonni 72 ol kan ajjeefaman yoo ta'u taateewwan gurguddoo mudataniiru. Pirezidaantiin duraanii biyyattii Jaakob Zumaa hidhamuu hordofee mormii fi hokkarri uumameen biyyattii keessatti raafamni guutuun ta'eera. Magaalota adda addaa keessatti suuqiiwwan gubatamanii saamichi gaggeeffamuun namoonni poolisota waliin walitti bu'aniiru. DBC'n viidiyoo daa'immanii tokko osoo darbii irraa darbatamuu waraabeera. Gamoo sanarratti darbii tokkoffaa irratti suuqiiwwan saamamuun erga ibidditti qabsiifamee booda daa'imni sun gamoo irraa lafatti darbatame. Taateen kun osoo hin raawwatameen guyyaa tokko dura Soweetoo keessatti jidduugalli daldalaa wayita saamamee namoonni 10 ajjeefamuun mirkaneeffameera. Hokkara torban darbe kana to'achuufis raayyaan biyyattii bobbaafame. Poolisiin biyyattiis namoota hokkara kana duuba jiru jedhan 12 adda baasuu fi waliigalattis namoota 1234 to'annaa jala oolchuu beeksisee ture. Pirezidaantii Siriil Raamaasofaan erga baroota 1990 as hokkara Afrikaa kibbaatti uumame isa guddicha jedhaniiru. Magaalota akka KwaZulu Natal fi Gaantaagii jiran dabalatee bulchiinsota Afrikaa kibbaa hedduu keessatti ibiddi ka'eera. Daandiiwwan gurguddoon cufamuun dhaabbileen daldalaa saamamaniiru. Ministeeronni biyyattii saamichi haala kanaan itti fufnaan iddoowwan tokko tokkotti dhiyeessii nyaataa adda cituu danda'a jechuun akeekkachiisanillee hanga ammaatti labsiin yeroo muddamaa hin labsamne. Daa'imni gamooraa lafatti darbatame sunis osoo lafa hin qaqqabin namoonni walitti qabamuun waan harka bal'isanii simataniif du'a jalaa ba'eera. Haati mucichaas daa'ima kana balaa ibidda gamootti qabate jalaa baasuuf jecha darbachuuf akka dirqamte himte. Wayita sanattis haati mucaa kanaa miila cimaa keessa waan turteef dubbachuu akka hin dandeenye barameera. Namoota suuqiiwwan gamoo magaalaa Darban kan daandii Smith irratti argamu saamicha raawwataniin ture ibiddichi kan inni qabsiifame. Ibiddichis darbii tokkoffaa irraa ka'uun gara kutaalee namoonni keessa jiraatan olitti babal'ate. Jiraattonni naannichaa lubbuu daa'ima gamoorraa darbatamee erga baraaranii booda jiraatota gamoo sanaa kaan baraaruuf maloota garaa garaatti fayyadamaniiru. Hojjettoonni balaa tasaa kan iddoo sana qaqqaban daqiiqaa 20 booda ture jedhame. Sababii hokkara tureetiin balaa akkamiitu qaqqabe? Wiixata waaree booda suuqiiwwan gara 200 saamamuun isaanii hoogganaan hawaasaa daldaltoota Afrikaa kibbaa Busiiwii Mashuusoo dubbachuu isaanii Bloomberg gabaaseera. Suuqiiwwan Soweetoo argamanis akkasumas miidhaan irra ga'eera. Maashiniiwwan ATM akka caban ta'eera. Reestooraantiiwwan, suuqiiwwan uffataa fi dhugaatii saamamaniiru. Loltoonni poolisota waliin bobba'anis namoota balaa kana qaqqabsiisan keessaa muraasa to'ataniiru. Hanga ammaatti namoonni naannichatti to'ataman 800 ga'aniiru. Haa ta'u malee baay'inni namoota hokkaricha keessatti qooda fudhatanii kan poolisota akka caalu himama. Times Life Afrikaa kibbaa akka gabaasetti bulchiinsawwan KwaZulu Natal loon illee saamaniiru. Ambulaansii irratti haleellaan raawwatameera. Pirezidaantiin biyyattii Raamaafozaan wiixata darbe haasaa taasisaniin baankiin dhiigaa Darbaan keessaa wayita saamamu viidiyoon tokko bahee mul'iseera. Sababiiwwan hokkarri kun itti babal'ate keessaa tokko hojii dhabummaa akka ta'e amanama. Pirezidaantiin Raamaafozaa hokkaricha to'achuu hin dandeenye jedhamuun qeeqamaa jiru jedhee BBC Afaan Oromoo gabaaseera.